Oolmaa dhaddacha har'aatiin waa'ee du'a qananii miidiyaaleen dhaddacha seenanii akka hin gabaasne manni murtii dhorke. Du'a qananii addunyaa ilaalchisee miidiyaaleen dhaddacha seenanii akka hin gabaasne manni murtii federaalaa dhorke. Galmeessaa qabee daqiiqaawwan muraasa booda miidiyaaleen dhaddacha gadi dhiisanii akka ba'an taasifameera. Manni murtii federaalaa jalqabaa ramaddee araadaatti dhaddachi beellamaa yeroo tokkoffaaf du'a jaalallee weellisaa Andu'aalem Gosaa shamarree qananii addunyaa walqabatee miidiyaaleen dhaddacha seenanii akka hin gabaasne dhorkamuun dhaga'ame. Manni murtichaa bu'aa qorannoo poolisiin dhaggeeffachuuf irratti beellamee kan ture yommuu ta'u, akkuma dhaddachi eegaleen poolisiin miidiyaaleen dhaddacha irraa naaf haa ittifaman jechuun iyyateera. Miidiyaaleen odeeffannoo sobaa tamsaasuun adeemsa qorannootti dhiibbaa geessisuu jiru kan jedhe qorataan poolisii hawaasni ilaalcha dogongoraa akka qabaatu taasisuu jiru jedheera. Kanaafis miidiyaaleen dhaddachaa akka hin seenne manni murtichaa jala murtii akka kennu gaafataniiru. Iyyata poolisiin dhiyeessan akka walii galan manni murtichaa kan himan abukaattoo weellisaa Andu'aalem Gosaa miidiyaaleen odeeffannoo dhaddacha keessatti hin dubbatamne gabaasuun shakkaman maatii shakkamaa fi isaan irrattis dhiibbaa kan qabu ta'uu himani. Akka fakkeenyatti odeeffannoowwan shakkamaan kunsartii akka dhiyeessuuf mirgi wabii haa eegamuuf. Akkasumas abukaattoon shakkamaa yaadannoo guyyuu miidhamtuu qananii addunyaa harka koo jira jedheera jedhan kaasanii turan. Yaada poolisii abukaattoo kan dhaggeeffate manni murtichaa dhaddachaawwan kanaan dura turaniin miidiyaaleen karaa sirrii fi madaalawaa ta'een akka gabaasan ajaja dabarsuun yaadachiiseera. Itti aansuun miidiyaaleen adeemsa qorannoo fi dhaddachaa irratti dhiibbaa geessisaa jiran jechuun dhaddachi miidiyaaleef cufaa akka ta'e akka adeemsifamu jala murtii dabarsee jira. Miidiyaaleen dhaddacha keessa turanis galmeen ilaalamee osoo hin xumuramin dhaddacha dhiisanii akka gadi ba'an ajajameera. Ammaan booda miidiyaaleen waa'ee kanaa gabaasuudhaaf kan irratti hin hirmaanne ta'uun himame. Dhaddacha yeroo darbeet irratti yommuu si yaadachiin waa'ee du'a qananiif haala artistii Andu'aalemitti jiru kan beekamu qabu. Artist Andu'aalem Gosaa du'a qananii isaan shamarree qananii addunyaa walqabate qorannoof to'annoo jala akka jiru beekamaadha. Awwaalchi qananii guyyaa roobii waaree booda bataskaana Sillaasee magaalaa Finfinneetti argamutti yeroo darbe keessa akka raawwatame ni beekama. Waa'ee kanaa walqabate akkaataa kanaan dura BBC'n gabaase irratti irra deebinee kan isin yaadachiisaa jirrudha jechuudha. Guyyaa qibxataa jechuun yeroo darbe sanitti du'a ishii erga odeeffannoo booda namoonni gadda isaanii miidiyaa hawaasaa irratti yeroo sanitti dabarfatanii turanii poolisiin magaalaa Finfinnee guyyaa san ibsa baaseen qananiin mana jireenyaa ishii gamoo shanaffaarraa sababa hin beekamneen akka kuftedha jechuudha. Yeroo sanitti kan gabaase yeroo ishiin kuftu mana keessa kan ture abbaa warraa ishii weellisaa Andu'aalem Gosaa to'annoo jala oolchuun qorannoon adeemsifamaa akka jirudha jechuudha. BBC'n manaajara Andu'aalem Lalisaa Indiris dubbisee Andu'aalem qoratamaa jiraachuus yeroo sanitti kan gabaafamedha jechuudha. Akkamitti akkaataa du'a ishii ta'ee wantoota du'a ishiitiif sababa ta'an BBC'n waan mirkaneeffate hin jiru. Garuu poolisiin garuu qorannoodha eegaluu fi amma immoo mana murtiitiin akka adeemsifamaa jirudha jechuudha. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kan amma isiniif gabaasaa jiru wantoota kanaan dura darbee fi akkaataa du'a qananii addunyaatii fi haala Andu'aalem keessa jirudha jechuudha. Isa kanarratti akka hubattan isiniin jecha manaajarri artist Andu'aalem kan ta'e Lalisaa Indiris qananiin kan duute lafa barii jala sa'aatii 11 ta'uu yeroo sanitti miidiyaa BBC'tti kan hime jechuudha. Barii sa'aatii 11tti bilbilamuun kan himu Lalisaan qananiin miidhamtee hospitaala galtee dafiin nu bira dhaqqabi jedhamuu fi innis fagoo waan ta'eef akka hin dhaqqabne dubbatee ture jechuudha. Odeeffannoo hanga ammaatti jiruun manni jireenyaa isaanirraa gamoo shanaffaarraa akka ishiin kuftee fi maal akka ishiin taate immoo ammatti akkuma isin beektan kana qoratamaa kan jirudha jechuudha.
yeroo darbetti Andu'aalem akka itti ibse weellistoonni Oromoo muuziqaa ammayyaan gurra horatan jiranii fi beekamtii isaanii kanneen afaan Oromoo hin nageenye birattillee dabalaa kan jirudha jechuudha weellisaa Andu'aalem. Taatee kana booda namoonni gaddaa fi komii akkasumas himannaa garaagaraa miidiyaa hawaasaa gubbaa katabaa kan turanidha jechuudha. Poolisiin Finfinnee osoo qorannoo hin xumuriin odeeffannoo garaagaraa miidiyaa hawaasaaf gubbaa qoodamaa jiruun akkaataa sirrii hin taane yeruun namoonni kan godhan akka dhaaban akeekkachiisee kan ture jechuudha. Waa'ee seenaa Qananii Addunyaa yeroo irraa dubbannu Qananiin yuunivarsiitii Arbaa Miinci irraa muummee barnoota injiinaringii digirii jalqabaan eebbifamteerti. Eegasii hojii moodeelingii beeksisa miidiyaa hawaasaa gubbaatti hojjechuudhaan jechuudha kan ishiin beekamtu. Keessumaa miidiyaa hawaasaa irratti uffata aadaa Oromoo beeksisuun alatti beeksisa garaagaraas ni dalagde jechuudha. Erga duuni ishii dhaga'ame booda namoonni miidiyaa hawaasummaa gubbaa suuraa ishii qooduudhaan yeroo darbetti gadda isaanii kan ibsachaa turan jechuudha. Akkasumas maatiin Qananii akkasuma maatiin Andu'aalem irraa odeeffannoo dabalataa BBC'n argachuudhaaf yeroo garaagaraatti yaalii kan taasisaa jirudha jechuudha. Ammatti odeeffannoo maalirraa akka ka'ame addatti Andu'aalemitti murtii balleessaa akkanaa balleesse wanni jedhamu qoratamee ifa kan ta'e hin jiru. Garuu poolisii yeroo dhiyootti kan qorachaa jiruu fi manni murtiis immoo murtii kan kennu ta'a jechuudha. Dhaddacha yeroo darbee irra deebinee kan wal yaadachiisu yommuu ta'u immoo dhimma yaadannoo guyyuu Qananii Addunyaa irratti manni murtii yeroo darbee maal jedhe kan jedhu irratti du'a shamarree Qananii Addunyaa wal qabatee akkuma beektan kan shakkame weellisaa Andu'aalem Gosaa beellama mana murtiitti qabateen yeroo darbee dhiyaateera jechuudha. Dhimmicha ilaalaa kan jiru manni murtii federaalaa jalqabaa ramaddii araadatti dhaddachi beellama yeroo tokkoffaaf dhaddacha irra taa'een ajajawwan garaagaraa dabarsee ture jechuudha. Manni murtichaa dhaddacha wiixata darbe bala torba bara 2025 taa'een yaada poolisii fi abukaattoonni shakkamaan erga dhaggeeffatee booda ajaja kennuudhaan kan beellame jechuudha. Haaluma kanaan manni murtichaa poolisiin guyyoota beellamaa darban keessatti jecha ragaalee namoota akkasumas ragaalee sanadaa walitti qabu kan hime jechuudha. Kana malees dhimmichi yeroo qorannoo kan barbaadu kan jedhe manni murtichaa poolisiin biteetosa akka lakkoofsa Itoophiyaatti 29/2017 irraa eegalee kan lakkaa'amu guyyoota qorannoo dabalataa 10 kenneefii ture jechuudha. Miidiyaaleen tokko tokko yaadannoo guyyuu yookiin diyaarii Qananii Addunyaa wal qabatee waan addachi kaleessa irratti hin dubbatamne gabaasaniiru jechuudha. Abukaattoo shakkamaa odeeffannoo sobaa tamsaaseen abukaattoo shakkamaa yaadannoo guyyuu miidhamtuu harka koo jira jedhee kan jedhudha. Miidiyaan Addis Istaandaard Afaan Oromoo maqaa dha'amu komii isaanii kan dhiyaafatu abukaattoowwan mana murtichaa akka akeekkachiisuu fi tarkaanfii fudhatu gaafatanii jiru jechuudha. Kana malees yaadannoo guyyuu miidhamtuun harka koo seenee hin beeku harka poolisii jira kan jedhan abukaattoo shakkamaa qabiyyeen yaadannichaa maatii shakkamaarraa hubachuudha kan himan jechuudha. Manni murtichaa gulaalcha miidiyaa Addis Istaandaardii dhaddacha waamuun kan gaafate yommuu ta'u gulaalcha miidiyaa abukaattoo waliin ergaa isaanii booda gabaasa hojjetamee ture sirreessuu dubbateera. Manni murtichaa yaada hojjetaa miidiyichaa erga dhaggeeffatee booda miidiyichi gabaabsi kan akka sirreessu jechuun ajaja dabarsee ture jechuudha. Manni murtichaa dhaddacha kaleessa yookiin yeroo darbe taa'een miidiyaaleen gabaasa sirrii fi madaalawaa ta'e akka dabarsanidha jechuudha kan isaan himanii. Shamarreen Qananii Addunyaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti biteetosa tokko bara 2017 mana jireenyaa isaanii gamoo 5ffaa irraa akka ishiin koofteedha jechuudha kan dhagahame yookiin immoo gabaafamee ture jechuudha. Dhaddacha yeroo darbee kan irra deebinee yoo yaadachiisu kana yeroo ta'u kan poolisiin namoota 15 dabalataan akka dhiyeeffatedha kan hime jechuudha. Isarrattis gabaasa xiqqoo kan isin dhiyeessinu ta'a jechuudha. Poolisiin du'a Qananii Addunyaa jecha ragaalee namoota dabalataa 15 fudhachuun mana murtiitti himee ture jechuudha. Yeroo darbee dhimma du'a shamarree Qananii Addunyaa ilaalaa kan jiru manni murtichaa federaalaa jalqabaa
ramaddii araadatti dhadhachi beellamaa yeroo tokkoffaaf ganama gadda darbee yeroo darbee taasisee ture jechuudha. Kutaa dhadhachaa galmichi keessatti ilaalame abbaa seeraa akkasumas immoo namoonni hiriyoota Andu'aalem Gosaa ta'anii fi hiriyaa shamarree Qananii Addunyaa ta'anii dhadhachi kan guute yommuu ta'u, du'a shamarree Qananii Addunyaatiin kan shakkame kaadhimaa ishee weellisaa Andu'aalem Gosaa abukaattoo isaa wajjinis mana murtiitti dhiyaatee jira jechuudha. Dhimmicha qorachaa kan jiru poolisiin Finfinnee hojiilee guyyoota beellamaa darban keessatti hojjeteen abbaa seeraatiif kan ibse yommuu ta'u, yeroo beellamaa kenname keessatti jechuun ragaalee namoota 15 dabalataa walitti qabuu himeera jechuudha. Waliigalattis lakkoofsi ragoolee namoota jecharraa fuudhee 28 ta'uu poolisiin mana murtichaatti beeksiseera jechuudha. Gama biraatiin ammoo dhaabbilee fayyaa miidhamtuu kana dura itti yaalamaa turte ragaalee sanada waliin qabuun himuudhaan ragaalee kunneen irratti jecha xiinxala ogeeyyii fayyaa waliin qabu akkasumas ragaalee sanadaa fi kan namoota biroo walitti qabuun guyyoonni beellamaa dabalataa kennamuufis akka gaafatee ture jechuudha. Abukaattonni weellisaa Andu'aalem Gosaa poolisiin sababoota kanaan dura beellama yeroo itti gaafatame ammallee guyyoota dabalataaf gaafachaa jira jechuudha kan inni iyyate. Kana malees qorannoo reeffaa taasifame miidhamtuun osoo lubbuun jirtu gamoorraa kuftee duushii kan agarsiisu malee ajjeefamtee gamoorraa darbatamuu ishii wanti agarsiisu akka hin jirredha jechuudha. Barreeffamni yaadannoo guyyuu miidhamtuun barreessitee argamu kan himan abukaattoo weellisaa Andu'aalem miidhamtuun lubbuu ishii balleessuuf akka jettu ergaa maatii weellisichaaf akkasumas hiriyoota ishii barreessitee ni himteerti jedhe jechuudha. Dabalataan maamilli isaanii mirgi wabii eegameef yoo ba'e ragaalee dhaabbilee akka poolisii federaalaa fi tajaajila odeeffannoo fi tika biyyaalessaa jiran balleessuuf dandeettii waan hin qabneef mirgi wabii akka eegamuu fi gaafatanii jiran jechuudha. Gama biraatiin namoota fi miidiyaalee oduu sobaa tamsaasan jedhan kan komatan abukaattoo shakkamaa qaamoleen kunneen wanta dhadhacha irratti dubbatame gabaasaniiru jedha jechuudha. Kunis odeeffannoo weellisichi mirgi wabii eegamee fi konsertii muuziqaa dhiyeessu jedhu akka ta'e himaniiru jechuudha. Manni murtichaa odeeffannoon kun falmii dhadhacha irratti kan hin dubbatamne ta'uu akka mirkaneessu gaafataniiru jechuudha. Manni murtichaa gama isaatiin miidiyaalee falmii bitaa fi mirgaa bifa madaalawaa ta'een gabaasuun alatti odeeffannoo sobaa fi madaalawaa hin taane tamsaasurraa akka of qusatan akeekkachiisaniiru jechuudha. Dhumarratti manni murtichaa gaaffii beellama yeroo poolisii gaafatee fi falmii abukaattoo qorachuu fi yeroo darbe kan beellama qabate yoo ta'u, har'as miidiyaaleen akka seenne dhorkuudhaanii dhadhachaa har'a oolan jechuudha. Miidiyaaleen akka seenne dhorkuudhaanii qorannoon kan adeemsifamu dhoksaatti yookiin immoo bakka qaamonni abukaattoo fi qaamonni dhimmi ilaallatu qofti akka argamaniif malee miidiyaa seenee waa'ee kana akka gabaasuu tasuma hin dandeenye dhorkeera jechuudha. Odeeffannoon kana walitti qabanne kanuma fakkaatu sagaleen yoo qulqullinaan hin dhaga'amu ta'e maayikiin kan keenya jeequmsa waan qabuuf asumaan nuuf galchaa isiniin jenna.